Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uummata keenya rukutama warra yuunivarsiitii Arrabaa irraa eebbifamee bahe keessatti warri tiktokii kun baay'ee takka arraba dheerattan. Asumaanuu wanti isiniin jechuu barbaade appilikeeshiniin isin argattan kun waan hunda akka saarukaatti dalaga jechuudha. Saaruka Kooriyaa kaabaa caalatti dalaga itti fayyadamaa jechuufani. Appilikeeshinii kana duraan itti fayyadamaa turtan dhaabbatee amma abdeet ta'ee bifa haaraatiin dhufe. Isinis gadi buuftaneetii haaromfattanii yoo jettan akka saarukaa deenii mobaayilii irratti isinii dalaga jechuudha. Ani ammaan tana gadi buusee itti fayyadamuu jira jechuun fanii Google Play Store irraa gad buufattan. Fakkeenyaaf meeshaan isin agarsiisu kunoo akka ajaa'ibaatti dalaguu jira naaf jechuudha. Hin argattan fayyaatiin itti agarsiisa. Jalqaba irratti wanti isin beekuu qabdan as bakka tana dhuftaniitii abdeet gootan yeroo haaraa buufattan cheekii kanarra dhooftan yeroo tokkoof abdeet isinii godhee isinii haaromsa. San booda yeroo akkanatti isinii fide kunoo sarviisii lakkoofsa 10 kanarra kaa'attanii jechuudha asiin. Eegasii ammoo yeroo sana kaa'attan ijoollee kuweetis isinii fayyada warri kuwee jirtan irratti fayyadamaa jechuu barbaade. Kunoo deenii bara 2022 keewwattan. San booda akkasitti dhooftan jechuudha. Kunoo argitanii ni mul'ata akka ajaa'iba dalaga jechuudha wanti kuni. Mee qoyaa yuutuubii waliin seenne ilaallu. Argitan jedheetiin yaada kunoo akka ajaa'ibaatti dalaga wanti gadi buusaa itti fayyadama. Piinkii tuunaalii qarshii 20 bittanii hojiin rakkachuu guyyaa lamatti isin jala dhaabbatuudha. Kana natsaa fayyadamuutu isinii gaariidha jechuu barbaadeeti. Asumaan immoo warri moobaayiliis isin agarsiisa. Warri moobaayilii qabdan jechuudha. Sumarra seenaa beeksisaa soorii kunoo waggaa sumarra seennee meedhaa beekan agarsiisa. Alaabaa gubbaa asumatti dhiiftan kanuma irratti jechuudha. Kanuma deenii kana irratti dhiiftanii san booda asiin immoo akka tana gad dhuftanii kunoo bakka tanatti warri moobaayilii jechuudha. Moobaayil firee neewu jetti kanarra keewwattan. San booda akka ajaa'ibaatti isiniif dalaga. Moobaayiliif deenii irratti ofii kootii jarrabeetan isin agarsiisan. Moobaayilii amaaraa takka na bira jira. Isaaf irratti dalagsiifee ofii kiyya deenii irratti dalagsiifadhee isin agarsiise. Waan akkasiiti itti fayyadama. Galatooma. Warri kuweetti jirtan itti fayyadama. Warri Joordaan jirtan akka ajaa'ibaa dalaga wanti kun. Mata qashtii.